Kabajamtoota hordoftoota Odaa Entertainment. Qophiin keenya ganama obboroodhaa qabee hanga ammaatti isin bashannansiisaa isin bohaarsaa akkasumallee oduulee addunyaa guutuurraa walitti qabnee cuunfinee isiniif dhiyeessaa turruun keenya ni yaadatama. Amma utuu waan tokko hin nyaatin amma yoonaa isinii wajjinan jira. haa ta'u iyyuu malee garuu keessummaa kabajamaa fi cimaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan kunis Profeesar Injiinar Dooktar Obbo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Turtii keessan Odaa Entertainment wajjin akka gootan gamanumaan isin affeerra. Like godhina. Share, subscribe gochuun dagatina. Egaa mee maqaa keessan irraa haa jalqabnu. Obboon eenyu? Galatoomi. Dura waa'ee koo sitti himuun dura garuu namatti himtu waa'ee koo namatti himta? Waa'ee keessan moo? Namatti himta yoo ta'e ani waa'ee koo himuu barbaadu. Kan natti himtan namni namnas keessan jiru. Ani ofii kooti dabarsee namatti himu. Isinumti ofii keessanii namatti himtan malee waan asitti dhageenye kana an namatti himu. Oduu himta jechuudha garuu. Ani himu isinumti yoo himtan malee. Anaaf isin gidduutti hafa wanti dubbannu. Tole. Maqaa koorraan si jalqaba. Maqaan koo ni nyaata hin furdatu garuu hin caalessi. Ni nyaata hin furdatu garuu hin caalessi. Maqaan kun kan akaakayyuu torbaa qaba. Akaakayyuu keessan akaakilii keessanii qabamoo kanuma keessan duwwaadha hin dheeratu. Anuma moo biyyumatu kan akaakilii mata maqaa kootii fi maqaa abbaa kootii wal keessa jira. Ni nyaata hin furdatu garuu ni caalessi. Ni nyaata hin furdatu garuu ni caalessi. Baay'een dheeratu. Gabaabsee naaseessayyuu Ingiliffatti yeroo jijjiiramu hin dheerata ture. Yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa kanan fayyadama. Isatti hin dheerata gabaabseen si hime malee. Mee Ingiliffa isaatiin nutti himuu dandeessu tarii yoo isa kanarra naa salphate jedheen akkanatti ulfaachuu ta'e makichi. Eat every day. Eat every day. But not fat. But not fat. But not fat you. Maqaa ajaa'ibsiisaati. Maqaa ajaa'ibaati. Garuu maqaa kanaan dandeessa kana waamu. Isa kana afaan Oromoo. Sitti ulfaata. Isa kana afaan Oromoo. Badaa Ingiliffa kanatti badaa miti. Eat every day but not fat. But not fat you. Baay'ee nama dhiba. Dhaggeeffattoonni keenya maqaa kanarraa waan baay'ee baratu. Baay'ee. Keessumatti amma Ingiliffatti hiiktanii isa dubbattan kana baay'ee ajaa'ibadha. Baay'ee. Meegaa umurii keessan irraa jalqabnu umuriin keessan meeqa? Umurii kana yeroo kaabnu haala adda addaatiin ilaaluu qabna. Umuriin calluma jedhee waan himamu miti. Calluma jedhee himamu. Akkamittiin hin ilaalaan umurii haala aadaatii fi haala ammayyaa qaba. Umuriin moo? Umuriin. Hankoorraa yoon sii kayyanii haala aadaatiin bara abbaan gaarii du'e. Abbaan gaarii kamisa duunaan an sanbata guddaan dhaladhe. Abbaan aadaatiin jechuudha. Abbaan gaarii kamisa duunaan isin sanbata guddaa dhalattan. Sanbata guddaan dhaladhe sa'aatii 4tti. Barichoo bara meeqa bara kam? Bara abbaan gaarii du'e. Barama abbaan gaariin du'e kamisa. Abbaa gaarii beekta miti? Abbaa gaarii beeka. Abbaa gaarii bara du'e sana an kamisa isaan dhaladhe. Kamisa inni du'e sanbata isaan dhaladhe. Barri sunoo bara sana? Baran dhaladhe ka. Barri sun bara kam? Baran dhaladhetu bara abbaan gaarii du'edha. Bara isin dhalattanitu bara abbaan gaarii du'edha. Dooktar Obbo asirratti ifa akka nu gootaniif akkasumas kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaaf ifa akka gootaniif barri abbaan gaarii du'e sun bara isin dhalattanidha. Barri sun bara meeqa? Baruma tokko abbaan gaarii du'e ani immoo
sanbata isaan dhaladhe. Baruma tokko adda adda miti. Kun ajaa'iba waan ajaa'ibaati. Akkaataa gama saayinsii fi teekinooloojiitiin immoo yeroo ilaalamu umuriin ragaan barnoota koo kan inni ibsu walitti qabamee ragaan barnoota koo hanga kutaanan baradheetti yeroo walitti qabamee ibsamu hambara kana waggaa 28 akka ragaa barnootaatti jechuudha. Umuriin keessan yeroo walitti da'ame ilaalamu. Karaa paaspoortiitiin immoo yeroo ilaaltu waggaa 24. Kanagaa akka saayinsiitti akka nama waa xiinxalu tokkotti yoo wal bira qabdee ilaaltee hir'iftee edaatee wal bira qabdee yoo ilaalte naannoo 26 fi sana gidduu jira jechuudha. 26 tuqaa 000 wayifaa ta'a jechuudha. Egaa sana walitti bubbuttee 26 ta'a jechuudha haala saayinsiitiin. Garuu hin mirkanoomne kun saayinsiidha. Qorannoo irra jira. Anti xiqqoo herrega kana badaa hin danda'u. Rakkoon qaba. Qorannoo barbaada. Kanan jechuu kanan jedhu umurii keessanii kan amma kana isin jettan sun. Umurii tokkooti. Akka ragaa barnootaatti kutaa afurii. Akka paaspoortiitti maal umuriin keessan akkamitti paaspoortii fi inni kaan adda adda ta'uu danda'e umuriidha. Guyyaa lama dhalattanii isin. Amma qorannoowwan adda addaa geggeeffamu umurii irratti. Eenyutu geggeessa? Anuma geggeessa. Qorannoo geggeeffama. Ragaa barnootaa isaa maal jedhu ragaa barnootaa qabama. Kan mana barumsaa. Kan mana barumsaa. Bara kam kutaa tokko gale. Bara kam kutaa lamatti darbe. Bara kam kutaa sadii gahe. Waan jedhu kanatu ragaan barnootaa walitti sassaabama. Sassaabamee yeroo ilaalamu isa booddee amman baradhe keessatti yeroo walitti da'amee ilaalamu waggaa 28 dhufa. Paaspoortii irratti immoo kan barreeffamee jiru waggaa 24. Kanagaa walitti fiddee yeroo ilaaltu gurmeessita jechuudha. Gurmeessitee haala tokkotti iddoo tokkotti fiddee yeroo ilaaltu herrega barbaada gaa. Walitti idaatee walirraa hir'iftee dhiirtee naannoo 26 tuqaa 0000000 jedhe lakkoofsi tokko. Ni darba. Anas moo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii amma darbaa jiru kanarraa akka waan guddaa barattan nan abdadha. Waan akkasii saayintifikaalii akkasittiin nama umurii isaa himatu yeroo jalqabaatiif hin arge gaazexeessummaa umurii koo guutuu amma narreeda baasutti hojii gaazexeessummaa hojjechaan ture. Kana yeroo jalqabaatiif nama waa'ee umurii saayintifikaalii yookiin immoo saayinsiidhaan dabaalee akkasittiin kunoo kan nama xiinxalaanuu kennaa jiru nama jalqabaa arganne. Isinis immoo mana keessan teessanii gaafa jirtan qorannoo umurii keessan irratti gaggeessu kan ragaa barnootaa fi paaspoortii keessanii irratti gaggeessu akka jalqabdan gamanumaan abdii ergaa isinii dabarsuun barbaada. Egaa itti fufna. Mee sadarkaa barnoota keessanii immoo nuuf himuu dandeessu? Sadarkaa barnootaa utuman baradhu barattanii baay'ee deemeen kutaa jaappaa waggaa 4 anaa barateetu carraan gara biyya ambaa kana dhufu naga'e kutaa jaappaa waggaa 4 baradhee namni gara biyya kanaa dhufe yeroon biyya kana dhufu kutaa jaappaa waggaa 4 afaaraan jiran. Utuma barattanii kutaa jaa geessanii achii booda kutaa jaappaa waggaa 4 afaaraan jira. Kutaa jaa miti. Kutaa jaappaa waggaa 4 afaaraan jira. Asirratti dhaggeeffattoota keenyaaf ifa akka ta'utti kutaa jaappaa waggaa 4 barattan jechuudha hanquftu jechuudha moo akkamii? Nan kufasii nan dhiisasi. Hin kuftus hin dhiistus. Qorannoo irratti geggeessa kutaan itti darbuuttanii qorannoo tokko tokkoon ilaalamaa kutaa tokko immoo kutaa jaatti akkasittiin deemna jechuudha. Kun ajaa'ibadha. Qorannoo gaggeessaa darbaa turtan jechuudha. Ajaa'iba kun waan dinqiidha. Dhaggeeffattoota keenya kanarraa waan guddaa kanaaf ilaa qophii kanarratti akkasin yeroo keessan laattanii gara istiidiyootti dhuftanii kanan barbaadee fi muuxannoo kana akkaataa itti umurii keessa riisarchii gochaa turtan sana akkaataa itti yeroo kutaatti dabartan kanas irratti qorannoo gaggeessaa turtan kana waan hin dhaga'eefanii gara istiidiyoo keenyaatti sinaffiree dhaggeeffattoota keenyaaf akka qooddan muuxannoo keessan kanaafanii barbaade jechuudha. Dhaggeeffattoota maal jettaa yoo nu dhaggeeffatan? Jechuun koo Deemuun jenneeti.
Hinimu ani maan jiru maan namni jiraas. Isa kan ani waan tokko namatti himu wanta dubbattan kana isinumatu himu. Tole. Tole. Ayyee. Mee waa'ee sadarkaa barnoota keessanii, waa'ee umurii keessanii, riiserchiidhaan dabaltanii barumsa akkasittiin dandeettii guddaadhaan karaa aadaas karaa saayinsiis ibsa guddaa nu laattanii. Mee amma biyya bakka dhaloota keessanii immoo eessa nutti himuu dandeessu? Bakki itti dhaladhee Oromiyaa keessatti dhaladhee. Oromiyaa keessatti. Haala biyya kanaatiin wal bukkee qabee haala biyya Ameerikaa kanaa yoo si ibsuu barbaade. Ameerikaa fi Oromiyaa wal bukkee qabdanii moo? Akkuma iddoon kun Laankaastar miti. Iddoon kun Laankaastar. Akkuma Filaadelfiyaa kana. Akka Filaadelfiyaa kanatti ibsuu yaadu lafan itti guddadhe jechuudha. Akka Filaadelfiyaa magaalaa guddaa kana moo? Biyyi isin itti dhalattanii magaalaa guddaa akka Filaadelfiyaa kana jechuudha? Akkas miti. Waan tokko yeroo qabattanii xiinxalaa ilaala. Filaadelfiyaa jechuun koo manni keenya amma as Laankaastar yoo ta'e ollaan keenya naannoo Filaadelfiyaa jira jechuudha. Amma ollaa bira dhaquudhaa fi sa'aatii 3 sa'aatii 4 miilaan deemna. Akkas walirraa fagaanne jechuu kooti malee akkas magaalaa dhisin jechuu koo miti. Yaada koo sirriitti na godhu. Mana ollaan keessan manni ollaa keessanii asii akka Filaadelfiyaa deemsa sa'aatii 1-2 isinirraa fagaataa jechuudha. Sirriitti. Akka kana buna wal waamaa turtanii ollaa keessan sanaa wajjin moo akkam? Wal argina waggaatti 2-3 fa'aa wal argina. Wal biran deddeemtu. Yeroo galaanni hin guunne hin deemu. Ajaa'iba kun. Baay'ee nama dhiba wallaan dhaggeeffattoota keenya ilaala muuxannoo isaanii akkasittiin manni isaanii mana ollaa isaanii irraallee gara sa'aatii 2 fi walakkaa fa'aa 2 fa'aa akka deemsisuudha kan isaanii maa turanii. Kana biraan immoo bunallee wal waamaa turan. Mee gamanumaan dhaggeeffattoota keenyaaf akka ta'utti yeroo akkas ollaa deemtanii akkas gara Filaadelfiyaa deemtanii amma kana fagaatu kana deemtanii atileetii namni maatii keessan keessaa namni atileetii ta'e jira? Atileetii? Fiigichaan. Fiigumoo? Hin fiinna. Hundumti keenya hin fiinna. Hundumti keessan hin fiinna. Hin fiinna. Fiinnee isaa deebisnaa. Fiinnee dandee buna waamnaa. Hin fiinna. Yeroo bineensi nutti dhufu hin fiinna. Hin fiinna. Baay'ee fiinna. Jechuu kanan barbaade atileetii namni dorgomee akka Daraartuu Tulluufaa, akka Abbabaa Biqilaafaa, akka Xurunesh Dibaabaafaa, akka Qananiisaa Baqqaleefaa, akka Ijjigaayyoofaa kamiin dhiisa. Akka isaanii kana namni jechuun egaa hamma sa'aatii amma kanaa walirraa fagaattanii buna wal waamtuu wal fiigaa ooltu ta'e bineensa isin fakkaatu ta'e namni atileetii ta'e tarii jiraa laata jedhee. Nuni kan barbaadnu amma sitti beera ka'umsuma achas dhufasaa yeroon sitti mu'anii kaayyoon keenya waa ittiin argachuu miti. Qorannoo irratti geggeessine. Barnoota kutaa tokko ka'ee hanga kutaa 6 yeroon baradhu kufaa qorachaan deemu. Umurii koo qorachaan deemu. Hin fiinnaa namni mo'ate galee aannan dhuga. Hin fiiddu namni isin hin qaqqabu. Namni nu hin qaqqabu. Malee fiinnee faranjii wajjin fiinnee waancaa kana fudhachuudhaan miti nu. Qorannoo irratti geggeessu akkamittiin fiigama. Eessaa ka'eessatti fiigama. Akkamittiin fiigu. Namni fiige maal argata. Wanta jedhu irratti qorannoo geggeessina yeroo baay'ee. Akkasittiin fiinna. Amma naagale yeroo fiiddan sana badhaasi keessan aannan ture jechuudha. Aannan dhudhu. Kanaaf iyyuu akkasii ta'a. Egaan bakka dhaloota keessanii natti himtaniittu. Mee bakka dhaloota keessanii fi biyya Ameerikaa biyya amma keessa jirtan egaa amma Ameerikaa dhuftanii jirtu. Ameerikaa akkamittiin ilaaltu? Ameerikaa isa kam? Ameerikaa isa kamii? Ameerikaan maal lamatu jira? Ameerikaa Ameerikaa lama jira. Ameerikaan tokko biyya keenyatti Ameerikaa tokko beekna ture. Ameerikaan inni sun inni biyyatti ani beeku makiinaa namaa kennu. Inni biyyatti beektamu? Doolaarii lafuma argatta. Makiinaas lafuma kanuma namaafaa fudhatta. Doolaarii namni sii kenna. Numa argatta teessee birrii sin fudhatta. Inni gaarii ture. Isa baay'een jaalladhan ture. Inni kun garuu inni kun homaa jira. Egaa Ameerikaas akkasii kana achitti biyya keessan jira ta'e akkamitti dhiistanii dhuftanis? Galee nan naqa booda. Biyyatti galee Ameerikaa isa biyyaa san isa biyyaa san sana nan naqa. Fuulduratti karooraan qaba. Ameerikaa isa kanas jaallachuudhaaf
yaaleen ture Ameerikaa isa kana garuu Donald Trump hin gorsadhan nama hin jaallatinii jedhee gorsadhanii badaa nama hin jaallatu. Donald Trump itu gorsa nama hin jaallatu. Ameerikaa gorsa itti madanii kanaaf uruu nutti dhiiba yeroo baay'ee isa gorsamuudha. Ameerikaa matu Donald Trump itu Ameerikaa gorsa Ameerikaan uruu dhiiba. Uruu nutti dhiiba jaallachuu yeroo nu barbaannu hin gorsadhanii hin jaallatinaa jedhan. Haa ta'uyyuu malee isin garuu hin jaallattu. Nayyaala garuu nama uruu natti guuru akkamittiin hin jaalladha hin gorsa oolu. Nurratti gorsa. Donald Trump itu hojii isaa nyaata. Egaan waa'ee muuxannoo riisarchiidhaan dabaltanii waa'ee barnoota keessanii, waa'ee umurii keessanii, waa'ee Ameerikaa isa siif isa biyyaa kanneen biroos nutti himtaniittu. Mee amma biyya kana keessatti gaheen hojii keessanii maali? Hojiin koo inni guddaan akka nama barate tokkotti afaanii kuudha biyya kana keessatti. Afaanii koo? Afaanii Oromoo gara afaan Ingiliffaatti. Afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti? Afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti ni qabu. Maal kun hojii ajaa'ibsiisaa mitiire? Kabajamtoota dhaggeeffata keenyaa kun akkuma dhaggeeffachaa jirtanii maqaa isaanii harkaa badee dhiifama laa godhaa. Kun hojiin isaanii afaanii kuudha. Mee afaanii kuudha jettan afaanii kuu kana irratti baay'ee waan tokko na dhiphachaa rakkachaan ture. Haadha manaa koo wajjin buna danfifannee yeroo hundumaa ollaa waamuun barbaada. Buna ollaa waamu. Buna ollaa waamuun barbaada. Ollaa waamuuf jedhee ollaa koo tokko jaartii faranjii tokkotu jira. Waanan jedhee waamu wallaalee rakkadha. Buna immoo kophaa dhuguun jaalladhu natti fuudhe. Kanaaf mee afaan bunni danfee lafa jira. Kottaa buna dhugaa jechuudhaaf akkamitti waamame afaan Ingiliffaatti sinoo afaaniif erga ta'e na gargaaraame. Waan tokkotti kan itti amanu sirreessi nutti afaan Oromootiin suuta jedhi hiikuudhaa fi tooftaa qaba. Calluma jedhamee ni qabu. Amma tooftaa isaatiin suuta jedhamee wantoota jechuu barbaadde. Bunni danfee lafa jira. Bunni danfee lafa jira. Jalqaba mana rurrukutaa achii booda gaafa isaan gadi ba'an. Bunni danfee lafa jira. Kottaa buna dhugaa jechuu barbaade. Garuu Ingiliffaan bunni danfee lafa jira. Kottaa buna dhugaa. Coffee on the ground. Coffee on the ground. Come drink. Come drink. Akka inni dafee dhufu barbaadde drink ettee naaf drink. Coffee on the ground. Come drink. Drink. Tole egaa amma immoo doojiitti namicha adii tokko wajjin jedha. Isaan namichichi isin immoo afaan eegtu kaa. Namichichi yeroo hundumaa abdii kutata. Waa sodaata. Ani immoo mammaaksa Oromoo tokko. Jaruma waa sodaata. Mammaaksa Oromoo tokkotu itti mee namichi kun amma ka'eetu godha kana jedhee tayyaadha beektu. Kanaaf maal jechuun barbaade mammaaksa Oromoo kan afaan Ingiliffaatiin hiikee itti himuu barbaade ture. Maani dhiira garaa kutattee bushaarraa gabbisa. Jedheen itti ma jedheen afaan Ingiliffaasaa wallaaleen yeroo hundumaa namicha kana laaleen. Dhiira garaa kutattee bishaarraa fuutu gabbisa. A man cut stomach. A man cut stomach. A water cabbage fat. A man cut stomach. A water cabbage fat. Ajaa'iba. Kanuma kunoolaa kan amma boor gaafa hojii seenu akkasiin ittiin jedha. Kabajamtoota dhaggeeffata keenyaa isinis rakkoo afaanii yoo qabaattanii gara isaanii dhuftanii afaan isaan kunoolaa akka ajaa'ibaatti hiikaa jiru. Anaanillee kunoo afaanii naa hiikaniiru. Ollaa koo buna waamuu hin danda'a. Mammaaksa Oromootiinis bakka hojiitti deemee nama jajjabeessuun qaba. Isinis immoo isaanirraa kana booda bilbila isaaniillee isiniif qoonna. Sure.
isiniif qonna irraa fudhachuu dandeessu itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Rakkoo afaanii ka rakkinni afaan Ingiliffaa har'aa qabee dhaabbate jechuudha. Kanaaf isaan utuu jiranii rakkachuu hin dandeenye. Mee dhumarratti ergaa uummata keenya hawaasa keenya diyaaspooraa kanaaf dabarsuu barbaadan yoo jiraate. Ergaan dabarsuu barbaadu waa'ee hojii koo kana afaanii koo wajjin wal qabatee afaanii koo kana wajjin wal qabatee ergaan dabarsuu barbaadu namni keenya baay'ee yeroo waa bitachuu dhaquun rakkataa dafa hojii dhaquun rakkataa garuu kan gorsuu barbaadu bakka nu hin jirretti bakka nu isinii hiikuu hin dandeenyetti bakka nu isin qaqqabuu hin dandeenyetti yeroo isaan waa isinitti taasisan yeroo isaan waa isinii warri adii Ingiliffaa waa isiniin jedhan okay jedhani okay yoo jettani isaan thank you isiniin jedhu kanaafu waan isaan jedhan okay kana jedhu okay isaan immoo thank you isiniin jedhu kana ergaa kana naa dabarsu. Toleetti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma jettan kun obbo hin nyaatan gabbatuuni akka isaan jedhaa jiranitti. Maqaa koo addaan hin kutin. Hin nyaatan gabbatu garuu caala sirra. Hin nyaata obbo hin nyaata hin gabbatu garuu hin caala sirra akka isaan jedhaa jiranitti yeroo gara warra afaan Ingiliffaa dubbatanii dhattanii afaan isaanii yoo wallaaltanii isin calluma jedhaati okay jedha isaan immoo deebisanii thank you isin jedhu kanaaf rakkoon hin jiru isarra waan darbeef immoo nu waammadhaa jechaa jiru egaan akkuma agartanii kun af Ingiliffaa xiiranii gatu alanfatanii nyaatu akka bishaanii dhugu kun akka maaliin jedha akka ajaa'ibaa godhu jechuudha isaan galaana daaku akka galaana daaku Ingiliffi biyyatti namni waan ta'eef isaanirraa waa barachuu dandeessu itti gargaaramuu dandeessu riisoorsii keenya jabaatti kunoo beekaa keenyatu asirra jechuudha kanaaf itti fayyadamuu dandeessu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yeroo keessan fudhattanii sagantaa keenya daawwachaa waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Torban sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nu tura. Odaa entertainmentiin immoo subscribe gochuun dagatina.